keessa hin dammaqaa. Inni dhaadhannaa lolaa isaa dhaadhataa sagalee guddaadhaan isin dubbata. Aangoo isaas diinota isaatti argisiisa. Yommus Waaqayyo ani yeroo dheeraa calluman jedhe gab jedhe of qabees ture. Amma garuu akka dubartii ciniinsifattu tokkummaan nanaadha. Tokkichummaan nanaadha. Nan argana nan iyyas. Ani tullootaaf gaarota nanonsaa biqilaa achirra jiru hundumaas nan gogsaa. Lagoota bishaan keessa yaanis gogsee akka biyya galaana gidduu nan godha. Burqootas nan gogsa. Warra jaamota garuu karaa isaan hin beeknedha. Daandii durbaan hin beekne irras isaan nan geggeessa. Waa'ee keenyaa isaa dhaggeeffadha. Dukkana ifatti isaaniif nan diddiira. Maaloo kanuma ameen jettanii iddoo jajallaas wallan qixxeessaaf. Dukkana ifatti isaaniif nan diddiira. Karaa isaan ba'anii hin beekne isaan nan baasa. Iddoo jallaas wal isaaniif nan qixxeessa. Ani kana isaaniif nan godha. Deebi'ees isaan hin gatu. Warri Waaqayyolii tolfaman amanatanii isin Waaqayyolii keenya isaaniin jedhan deebi'anii illee yoo. Isin warri duudaan nagaa. Isin warri jaamaanis argaa. Garbicha koo malee jajamaan eenyu? Waa'ee saasaa. Garbicha koo malee jajamaan eenyu? Ergamaadhuma gosaanii erge malee duudaan eenyu? Akka isumaa guutummaatti kan koo ta'uun isaa beekame akka garbicha kootis eenyu jaamaadha? Eenyutu jaamaan? Wanta baay'ee argitaniittu garuu isa hin eegdan. Gurri keessan banamaadha garuu wanta tokkollee dhageessanii jedhe. Waaqayyo qajeelummaa isaatiif jedhee seera isaa gidduudhaa fi ulfina qabeessa gochuun jaallate. Sabni kun garuu hin saamaman, hin booji'amanis. Hundumti isaanii qabamanii mana hidhaa keessa hin baafaman. Yommuu mana hidhaa keessa hin buufaman, yommuu isaan saamaman namni isaan oolchu hin turre. Warra booji'anis deebisanii deebisaa kan jedhu hin turre. Nama isaanii dubbatu hin qaban turan jechuudha. Isin keessaa eenyutu kana dhaga'uu jaallata? Isa si'achi dhufuuf jirus eenyutu dhaga'ee qalbifata? Yesuusiin. Yaaqoobiin eenyutu warra isa simatu dabarsee kenne? Yookiis Israa'eliin eenyutu warra hattuutti dabarsee kenne? Waaqayyo isaa nuyi fuula isaa duratti cubbuu hojjenne sana mitiire? Nuyi karaa isaa irraa adeemuu hin jaallanne, abboommii isaa sinenne. Kanaaf ani dheekkamsa isaa isa akka barbadaa abiddaan nu irratti dhangalaasee lolaa cimaas nutti hin fidee. Inni naannessee ibidda nutti hin qabsiisee nuyi garuu ammayyuu isa nu banne. Inni nuyi hin gube nuyi garuu kana garaatti hin qabanne jedhe. Isaayaas 52. Isaayaas 52 ammoo isinii dubbiseen xumura. 52. Isaayaas 52 13 haga 53. Isaayaas 52 qabattaniittu isa kana hin qaban. Reefuun isinitti himi. Isaayaas 52 13 haga 53 immoo maaloo yeroo biraa dubbifadha. Isaayaas 52 13 akkana jedha. Isaayaas 52 13 Waaqayyo kunoo hojiin garbicha kooti waliin qixxaataaf. Inni ol hin fuudhama, hin guddata, baay'ees ol hin qabama. Haa ta'u iyyuu malee akkuma namoonni yeroo isaa argan na'anii dinqifatan, akkasuma danaan garbicha kootii waan badeef bifni isaas kan ilmaan namootaa fakkaachuu waan dideef sabni baay'een isa hin dinqifatu. Wanta dur hin beekne amman argu, wanta dur hin dhageenye samman hubatu. Kanaafis mootonni isa duratti afaan hin qabatu jedhe. Isaayaas 52 lakkoofsa 13 haga 15. Gaafa ol labaaftan na bartu dheedhee gooftaan. Gaafa ol labaaftanii na bartu. Gaafa ol labaaftan na bartu. Waaqayyo karaa raajicha Isaayaasii kunoo hojiin garbicha kootii waliin qixxaataaf. Inni ol hin fuudhamu, hin guddatu, baay'ees ol hin qabamu. Haa ta'u iyyuu malee akkuma namoonni yeroo isaa argan na'anii dinqifatan, akkasuma danaan garbicha kootii waan badeef. Ifni isaas akka ilmaan namootaa fakkaachuu waan dideef. Yaadame sabni baay'een isa hin dinqifatu. Wanta dur hin beekne amma hin argu. Wanta dur hin dhageenye
isa duratti hafaanin qabatu. Kanatti dabalaa Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 8 haga 9 qabadha. Filiphisiyoos boqonnaa 2 8 haga 9 amma du'aatti ajajamaa ta'e inni. Yohannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 anaaf abbaan tokko jedhe gooftaan isinirran ture wakkaata gara xumuraatti hin fidaa lakkoofsa 30 dubbiseetan. Isaayaas qalbii koo fudhatee sokkeera dhugaa hin beekon yeroo Isaayaasiin qa'ee battan maal takka isinitti dhaga'ama. Mootota tafaan qabata gooftaa fannoo irratti ilaale sadanaan isaa bade dheekkamsa keenya baate salphina keenya sadan ta'e. Yohannis 8:30 asirratti dhaabaa asirratti dhaabinaan jedhame waan ta'eef Yesuus kana yommuu dubbate namoonni baay'een isatti hin amanan jedha. Hin amanan. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 16 namni baafate jira. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 16 hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 48 isa abbaan tokko nu dubbisa. Roomee boqonnaa 1 16 ammoo iyyuu nan dubbisa. Hojii ergamootaa 13:48 Thank you gooftaa galatoomiyaati. Ani wangeelatti hin leeyya'u. Inni humna Waaqayyoo isa warra amantii qaban hundumaa duraan dursee warra Yihuudotaa akkasumas warra Giriikootaa fayyisuudha. Wangeelatti hin leeyya'u. Hojii ergamootaa 13:48 eebbaan baasa. 48 በአማርኛ ላ 13:48 dubbisiis. እንዲህ ይላል የሐዋርያት ሥራ ቁጥር ምዕራፍ 13 ቁጥር 48 አሕዛብ ይህን በሰሙ ጊዜ ደስ አላቸው፣ ለእግዚአብሔር ቃል ክብርን ሰጡ፣ ለዘላለም ሕይወት የዘጋጁትንም ሁሉ አመኑ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። አመኑ gooftaan kana dubbannaan cimeera dubbii isaanii kana boodaa sineen jedhe. Ngeda Yohannis kana booda injoo ittiin goona bakka. Maaliif jennaan gooftaan akka kaleessaatti suutatti hin dubbatu jaratti. Akkuma Isaayaas dubbatee amma afaan qabatanitti dubbata dubbii kana boodaa gooftaan. Yommuu isaan du'an doorsisan dubbii isaa kan biraa. Loltuu warri qabuuf dhaqan wanti kan biraa. Dhuma garraamummaatti agarsiisuuf immoo jarana. Si'a baay'ee nuyi dinqii barbaanna fayyuudhaaf. Dinqiin immoo hin fayyisu, gooftaatu fayyisa. Gooftaa beekaniif amanuutu fayyisa. Utuu dinqiin nama fayyisa ta'e namittattii ishee Phexros gurra ishee irraa kuteennaan gooftaan deebiseef sanaaf fayyi. Yaaddaniittu dhabanyaadha namittattiini. Phexrosii amma guyyaa sanaatti shukkaa hidhateera obboleessi keenya Phexrosii. Phexri ikkoo mana hin qaanna. Ittu taalee gurra qatti irraa godhee lafa buusee gooftaan fuudhee awwaara irraa urgufeetu itti deebisee fedhe. Bakka kanumaan hin fayyuudhee sila namni utuu dinqiin fayyisa ta'e namichicha fayyi. Garuu immoo kan isin ajaa'ibu gurra lafaa fuudhamee mataatti deebi'ee fayyifamee fi qaqqabatee laalee ittiin dhaga'uu erga jalqabee booda Yesuusin immoo geessee warra fannisanitti. Yaaddaniittu hafuurri gooftichaa namaan ibsu yoo ta'e iji namaa duudhaadha, sammuun namaa duudha. Kanaaf inni macaafni yoo isiniifuu jalqabe of tuulummaan isinitti hin dhaga'amin kanan jedhuuf warra barsiisan hundumaan. Maaliif jennaan macaafichi hafuurri qulqulluun namaan ibsine yoo ta'e hunduma keenyatu jaama. Hunduma keenya sammuun keenya homaan qabatu duudha. Isiniif baay'atu yaadni Waaqayyo. Hamma macaafa hubachaa deemtan akka gad of deebisuun kee dabalaa deemu. Hamma macaafa hubachaa deemtan, hamma gooftaatti siqaa deemtan, yaada garaa gooftaan qaba ture qabaachaa akkas hin deemtaniif gooftaan ayyaana isaa isiniif baay'isu. Dinqiin hin fayyisu, gooftaatu fayyisa. Dinqiin hin fayyisu.
saddeeti. Isinii dubbiseera biqooni samarii kanaa doktiriinaalii yookaan immoo barsiisa doktiriinii inni kana keessaa kan isin barachuu qabdan wantoota afurtu jira. Teoloojiin wanta toora galchee kaa'ee isheen isinitti hima. Waan teoloojiin jedhu macaafni inni jedhe nuuf jireenya nu gaanu. Teoloojii barachuun kan biraati. Beekuunis kan biraati. Nuuf beekumsi jireenya kennu macaafa qulqulluu beekuun. Hin baratinaa yoo carraa argattan immoo hin jenneen. Yoo dandeessan baradha. Hin jenneen. Garuu immoo macaafni waaqayyooti kan jireenya kennu hin jedhe. Waan afurin isinitti. Kutaa kanarraa wantoota gurguddoo Yesuus dubbate kanarraa wantoota afurtuu booldi ta'ee mul'ata. Ni biraa inni jalqabaa warri namanne du'a bara baraatu isaan eeggata. Warri Yesuusitti namanne du'a bara baraatu eeggata. Firdii bara baraatu eeggata. Kanuma jala muree jalatti maa jira Yesuus? Du'a bara bara. Du'a bara bara. Bara baraaf jiraatama erga ta'e du'a bara baraa keessas bara barumaan jiraatama. Bara bara lama jira. Bara bara boqonnaan guuteef bara bara gubannaan guute. Ibiddichi innaamu qoraan itti dabalamu kan biraanis hin jiru. Raammoon achi keessaa ba'u nama nyaata jedha macaafni. Lachuuma isaaniitu bara bara. Boqonnaanis kan bara baraati. Gubannaanis kan bara baraati. Utuu si'a tokko gubatu ta'e maa kan laallabbar. Lafa kana irratti fataa innee lannee si'a tokko waadamnee kee dabarra turre. Garuu kam miti. Boqonnaanis bara baraan gubannaanis bara baraan inni gooftaan jalaa nu baasa. Bara baraan ishee kana sirriitti qabadha. Yeroo biraa isinitti dubbachuu hin danda'a. Kanaafi gubaa ibidda Si'oolii adda kan godhu gubaa ibidda sanuu beeknurraa adda kan godhu gubattee keessaa baata yookaan keessatti daaraa taata miti. Sitti dhaga'ama bara baraan keetti gubatta gubaa Si'ool. Kanaaf kan inni nama naasisu gaafa abbaan mul'ataa Yohaannis haasa'u kan inni shook isin gochuu qabu. Wanti gooftaan isin keessaa isin fuudhe kan inni mimmaan isin harcaasisuu qabu kan inni awwaara kee garaan isin daamsiisuu qabu gaafa gubaan ibidda Si'ool bara baraan ta'uusaa bartan. Achi keessatti gubata.